Akkamitti hordoftoota maatii YouTube chaanalii koo nagaan koo bakka jirtanitti hunda keessaniif haa baay'atu. Hayyee qophii koo har'aa keessatti koodii gabaabaa urjii 99 riqicha fayyadamuudhaan akkamittiin akkaawuntii namaa qoodachuu dandeenya. Inni itti aanu eenyu akka qoodachaa jiru baruu dandeenya. Inni sadaffaa immoo akkamittiin dhaabsisuu dandeenya kan jedhu qabadee isiniif dhiyaatee jira. Hayyee koodii kana fayyadamuudhaan akkaawuntii namaa qoodachuu jechuun qarshii mobaayilii namaarra jiru waliif sheerii yookiin waliin hiruu dandeenya. Akkamitti immoo dhaabsisuu dandeenya kan jedhu qabadee isiniif dhiyaadheera. Gara qophii keenyaatti osoo hin imaliin dura namoonni guruupii kootiif haaraa yookiin YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuu hin dagatinaa. Wantoonni haaraa akka dafee isin qaqqabuudhaaf yaada qabdan immoo naaf koomentii godhaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayikii gochuu hin dagatinaa. Hayyee gara qophii keenyaatti mee waliin haa imallu. Inni jalqabaa gara paadii bilbila keenyaan seennee urjii 99 riqicha goone bilbila. Hayyee tajaajiloota itoo gabataan keessa tajaajiloota adda addaatu jira. Nuti isaa argachuuf akkaawuntii qoodachuudhaaf argachuudhaaf fuulattaan nu seenna. Tajaajila dabalataaf kan jiru lakkoofsa 7 galchina. Hayyee kunoo lakkoofsa 3 irratti argina. Akkaawuntii qoodachuu kan jedhamu dhalaa tajaajilicha eegalsiisuu yookiin jalqabsiisuuf lakkoofsa 1 galchaa jira. Ofii keessaniif lakkoofsa 1 jira. Tajaajila akkaawuntii waliin qoodachuu mirkanaan galmooftaniitu jira. Hayyee erga galmoofne booda tekstii ergaa gabaabaa 994 nuuf erga akka nuun kireet goone yookiin akkaawuntii sheerii kan jedhamu akka nuun qoodanne nuuf ergiti. Ergasii booda akkaawuntii gara qoodachuutti isin dabarsa. Akkamittiin akkaawuntii namaa qoodachuu dandeenya kan jedhu isin argisiisa. Erga galmoofne booda akkaawuntii qoodachuudhaaf qoodataa dabaluudhaaf kan jedhu lakkoofsa 2 irratti arganna. Lakkoofsa qoodataa dabaluudhaaf lakkoofsa isaa galchaa jira. Kan waliin qoodachuu barbaannu galchee isin agarsiisa. Gosoota tajaajila waliin qoodachuu barbaadde tajaajiloota hundaa fi sagalee qofaaf intarneetii qofaaf ergaa barreeffamaa gabaabaa qofaaf kan jedhu tajaajiloota hundaaf kan jedhu isin agarsiisa. Hanga birrii galchaa jira. Birriidhaan daangalchuu dandeessu. Osoo hin daangeffamnes fayyadamaa jira. Osoo hin daangeffamne isin gochisa. Qoodataan lakkoofsa kana osoo hin daangeffamin akka fayyadamu tajaajiloota hundaaf eeyyamaniiru. Galmoofnee erga galmoofnee raawwanneeti tajaajila qoodataa dabaluu yookiin akkaawuntii sheerii godhachuu isin agarsiiseera. Inni lammataa immoo eenyu akka qoodachaa jiru isin hubachiisa. Lakkoofsa 5 irratti kan jiru qoodataan jalaa jiruu fi irraa balleessuu dandeenya 5 galchina. Isin jalatti waliin qoodataan armaan gadiitu jira. Lakkoofsa kun qoodataan irraa qoodachaa jirudha yookiin an qoodaafii jirudha. Irraa balleessuudhaaf lakkoofsa 1 galcha. Yoo itti dabaluus ni dandeenya. Barreeffama qoodataa keessaa hir'isuuf lakkoofsa 1 tuqaa. Amma nu jalatti kan waliin akkaawuntii qoodachaa jiru lakkoofsa kana ture badeeraa jechuudha. Akkamittiin dhaabsisuu dandeenya kan jedhu. Hayyee inni sadaffaadhaa fi inni xumuraa immoo akkamittiin tajaajilicha addaan kutuu dandeenya kan jedhu isin agarsiisa. Ammas turtiin keessan nafaana ta'u.
Hayyee lakkoofsa jaarratti tajaajilicha addaan kutuuf kan jedhu arganna. Ofii keessaniif lakkoofsa tokko tuqaa jedha. Lakkoofsa keessan tajaajila akkaawuntii waliin qodachuu irraa milkaa'inaan addaan citeera jedha. Hayyee hordoftoota koo qophiin koo har'aa kana fakkaatti. Akka waa isin irraa barattan abdiin qaba. Xumurameera. Hanga qophii biraa qabadee isiniif dhiyaadhutti nagaan koo bakka jirtanitti isiniif haa fayyatu. Nagaan naaf tura.